daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha waa'ee obboleettii teennaa waggaa 5 dura biyya Saudi Arabiyaa gamoo irraa darbamtee qaamni isii mudhii gadi irratti laamshahee erga gara biyya galtee booda gara daaraa akiraa deemtee ilaalchifne akkasuma du'aa goonee fi rabbiin dogongora ishiin yeroo lubbuun jirtu hojjette irra darbee fi jannataan akka isii qananiisu waliif dhaamuudhaan akkasuma warroonni biyyoota Arabaa keessa jirtan wanti akka nabiyaa mudate kun akka isin mudanne gorsa tokko kan waliif dabarsinu ta'a hanga xumuraa qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna gara qophichaatti darbuun duratti akka tamsaasni kenna guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een isin bira gahuuf warroonni YouTube channel irratti hordoftan YouTube channel kenna subscribe godhadhaa jecha akkasuma warri karaa Facebook atti hordoftan page Facebook kenna like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan gara sagantichaatti isin ceesisa. Oduu gaddam obboleettiin teennaa Nabiyaa Jamaal jedhamtu kan waggaa 4 dura biyya Saudi Arabiyaatti Arabootaan gamoo irraa darbamtee yaala irra turte guyyaa kaleessaa gara daaraa akiraa deemuun dhagahame. Rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu. Hordoftoota keenya yeroo ammaa kana hordoftoonni keenya irra guddaan biyyoota kaliijii keessa jiran waan ta'eef nus du'a nabiyaa kanaan wal qabsifne warra arra lubbuun jiru ergaa dabarsuu barbaanna. Waa'ee nabiyaas akka barnoota isiniif ta'uuf gaggabaabsine isinitti himna. Nabiyaan nama biyyaaf yaadu, nama maatii isiitiif yaadu, nama ofiifis yaadu, ofis jijjiirtee maatii isiis jijjiirtee biyya ofis jijjiiruudhaaf jireenya isii jijjiirtee jireenya maatii isii qananiin dabarsuudhaaf gara biyya Saudi Arabiyaatti imalte. Nabiyaan Tajamaali abbaa isii Jamaal jedhamu irraa dhalatte. Godina Harargee Bahaa aanaa Dararitti maatii isii kanarraa kan dhalatte Nabiyaan akkuma nama kamittuu jireenya ofii maatii ofii jijjiiruuf biyya ormaa deemtee osuma hojjettu dhukkubsachuu eegalte. Osuma dalayduu faara dhabde. Nabiyaan dhukkubni itti hammaatee hojii dadhabdee jennaan maaf sirnaan hin hojjenne jechuun namtittiin yookaan arabdittiin madaamtittiin isiin bira hojjettu bara 2015 keessa gamoo irraa darbite. Nabiyaan kan gamoo irraa darbamtee miidhaan qaamaa hamaan irra gahuudhaan lukti ishee lameen walumaa galatti mul'ii gadi irratti laamshee paarlaayiz ta'e. Mul'ii gadi socho'uu hin dandeessu ture. Kan gaafas hospitaala seentee waggaa 3 fi baatii 3 osoo ishee ijaa fi aduu hin argin mana yaalaatti yaalamaa turte. Sana booda haa qaamni irratti laamsha'uyyuu malee xiqqoo wayyattee jennaan bara 2018 gara biyyaatti galchuuf deeggarsa tokko sassaabanii fi ijoolleen Oromoo gargaarsa iddoo garaagaraa irraa gooteefiin biyyatti galtee akka yaalamtuuf gargaaranii Nabiyaan biyya galte. Nabiila arraantana gabbaate aduutti yeroo duraatiif aduu agarte amma 3 fi baatee 4 guyyaa duraatiif aduu arguun isii Nabiilaan egaa baatii 4 fi amata 3 fi baatii 4 arraantana aduu agarte. Daawwattoota keenya akkuma viidiyoo ammaa kanarratti argitanitti Nabiyaan waggaa 3 fi baatii 3 booda mana hidhaa keessaa baatee yeroo ifaa aduu agartu akkas jechuun namni isii waliin jiruu fi isiinis akkas jechuun dubbatte. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiilaan kun amma saafa seenu deemte. لا أنا ممكن أبلغ بسيارتنا نمشي وراكم. الرانتنا كبنا هون كل سكوا الرجبات يا كم مجلا مشيهم فرحان لا خوفتي إجانو أدو أغرتين بيت فكا الحمد لله هون الرانتنا كباتي سافني خنا إن شاء الله ما بكشمسي ربي نجي عن كيسين وعدي بس إن شاء الله. Sana booda Nabiyaan gara biyyaatti galte. Nabiyaan biyya galte hanganuma maatii ishiitiin wal argidha malee carraa jiraachuu hin arganne. Har'a du'aan gara fuula Rabbii deemtee jirti jechuun odeeffannoon kaleessaa nu gahe ni addeessa. Rabbiin jannataan isii haa gammachiisu. Nabiyaan akkuma nama hundaatittu akkuma nama xiqqaa fi guddaa kadhiiraa fi kadhalaatti gara biyyoota Arabaa deemanii jireenya ofiitii fi jireenya maatii ofii jijjiiruuf hojjetaniitti deemtee hojjechuuf
hireen kun isii mudate. Guyyaarraa ijoolleen teenna ijoollee 50,000 oltu yookaan gara 100,000 lakkaa'amtu biyyoota Arabaa akka Saudi Arabiyaa, Dubai, Qatar, Kuwait, Bahrain, Lebanon, Jordan fi kanneen kana fakkaatan keessa hojiif babal'atee tatamsa'eet argama. Maal kana qofa Masrii fi Sudaanis osoo hin hafin ijoolleen keenya hedduun biyya kana keessa dalagataniit jiraatu. Namooti akka nabiyaatti rakkoon akka kanaa irra gaheen kan nabiyaa kun akka tasaa ta'ee miidiyaatti habayyuu malee kan miidhaan akka kanaa irra gaheen osoo namni hin dhagahin achiin biyyee tahan manni qabriin haala kuftu. Nabiyaa Jamaal godina Harargee Bahaa aanaa Dadaritti kan dhalatte biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Xaa'ifitti Araboota bira dalayduun rakkoon akka kanaa irra ga'e. Nabiyaan erga Arabdittiin gamoo irraa darbite hospitaala Saqaritti waggaa 3 oliif yaala hordoftus homa takka lubbuun isii baraaramuu hin dandeenye. Obboleeyyan keenya namni akka itti bahu beeka malee akka itti galu hin beeku. Kanaaf hundumti keenya warreen biyya ambaa keessa jirru kanama eegu rabbuma silaas duuti gaaf dhufte namuu uf oolchuu hin danda'u. Haa ta'u garuu hamma danda'ameen nus uf eeguu haa yaallu. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana biyyoota Arabaa keessa jiraatan biyyoonni Arabaa kun akka biyyoota Faranjii biyya mirgi namoomaa mirgi dimokiraasiin itti kabajamu waan hin ta'iniif seerri isaanis waan ulfaatuuf kanaaf ijoolleen keenya hadaraa rabbii biyyuma jirtanitti bakka jirtanitti quba wal qabaadhaa walitti bilbilaa wal yaadadhaa bakkuma jirtanitti lafa jirtanitti hariiroo hawaasummaa keessan cimsaa. Rakkoon akkana akka isin hin mudanne dursaatii gurmaatii waan akka afooshaatii fi wantoota garagaraa ijaarradhaatii quba wal qabaadhaa. Araboota bira daraynuun rakkoo nurra gahuu malu hin beeknu waan ta'eef hamma danda'ameen nutis Araboota bira hojjennuun walii galuudhaaf haa yaallu. Akkaataa isaan nu ajajanitti haa dalaynu. Hamma danda'ameen isaan aarsuu irraa uf haa qusannu. Akkasuma jala buunee fuula keenya itti agarsiisuun haa dhiifnu. Hojii humna keenyaa ol ta'ee yoo nutti kan kennanis taate suutuma malaan osoo isaan nutti hin aarin osoo isaan nutti hin dallanin hojiin kun humna keenyaa oliin xiqqoo na laaffisa yookaan nama na gargaaru na dabala jenneet haa gaafannu malee yookaan itti fuula gurreetiin amala badaa kan itti agarsiifnu taate kan jirru biyya ormaatiin biyya mirgi namummaa fi dimokiraasiin keessatti hin hojjenne biyyi seerri itti nama quba hin qabne biyyi seerri rakkataaf hin dalayne waan ta'eef salphamatti aaranii dhiibbaa nurraan geessuu danda'a waan ta'eef waan hunda keessattuu yoo wanti nutti ulfaatu fi wanti nu rakkisu yoo jiraate suutuma malaan tooftaadhaan ofirraa amansiisuudhaaf haa yaallu. Daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa 3 dura obboleettiin teennas dhibee tiruutiin qabamtee biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti gara fuula rabbii deemuun isii ni yaadatama. San gadda sanuu osoo hin fixatin ammas gadda biraa mudanne waan baay'ee nama gaddisiisudha. obboleettiin teennaa nabiyaan rabbii haa araaramu fi waa'ee obboleettii teenna tana bara 2018 keessa obboleessi keenya Hamza Boranaa karaa marsaa fuula Facebook isaatiin akkas jechuun gabaasuun ni yaadatama. Maqaan ishee Nabiyaa Jamaal jedhamti. Harargee Bahaa aanaa Dadaritti dhalattee guddatte. Gara Saudi Arabiyaa magaalaa Xaa'ifiitti imaluun qacaramtee hojjetaa kan turte yoo ta'u hojiirra osoo jirtu dhukkubsattee waan dadhabdeef haati manaa osoma isii dhukkubuu hojjedhu jechuun gamoo irraa darbattee kuffisuun miidhaan waan irra gaheef gara magaalaa hospitaala Saqalitti geeffamuun osoo namni hin argin hospitaalicha keessa ifaa aduu osoo hin argin waggaa 3 fi ji'a 4 ol dabarsiteet jirti. Obboleettiin keenya kun miidhaa ishirra gaheen qaamni mudheen ishii gadi jiru waan lamsheef ol kaatee deemuu kan hin dandeenye yoo ta'u hamma gara biyyaa dhuftee wal'aansa fooyyee qaba akka argattu lammiiwwan keenya waan dandeenyeen akka ishee gargaaruuf waamichi darbeera jechuun obboleessi keenya Hamza Boranaa ummataaf ergaa dabarsuun akkasuma namoonnis ergaa kanaa fi ergaawwan kallattii birootiin tamsa'an hordofuun nabiyaa gargaaruudhaan nabiyaan gara biyya baasheetti galte ta'us lubbuun turuu hin dandeenye. Obboleeyyan keenya biyya Saudi Arabiyaatii fi akkasuma addunyaa garagaraa keessa jirtan warri lubbuu nabiyaa baraaruudhaaf
waan humni keessan danda'e yaadaa fi mallaqa keessan arjoomtan galanni keessan jannata haa ta'u akka silaa isin tattaafattaniif akka silaa isin nabiyaa bira dhaabbachuudhaaf mallaqa keessanii fi akkasuma yeroo keessan aarsaa gootaniif nabiyaan lubbuun oltiin garuu gaafa rabbiin bishaaniif biddeen namaa duniyaa kanarraa dhumate jedhee namuu hafuu hin danda'u waan ta'eef hirmaannaan keessan hamma ta'e wayii nabiyaa lubbuun tursiisee akkasuma biyyatti galchee maatii isiitiin wal haa agarsiisu malee du'a oolchuu hin dandeenye. Kanaaf hundi keessanuu warri gaaf nabiyaan lubbuun jirtu nabiyaa bira dhaabbattan jizaan keessan rabbi bira haa ta'u rabbiin jannataan isin haa gammachiisu waan kennitan yeroo keessan ka aarsaa gootan rabbiin bakka isiniif haa buusu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa wanta amma olitti darbe kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii qaba. Kanaaf hundi keessanuu of eeggachuu of eeggannoo gochuun hin irraanfatina. Akkasuma wanta namiidha jettanii yaaddan kamuu hin raawwatina. Of eegaa of eeggannoon socho'aa lubbuu keessan of baraaraa hawwii keessan kaayyoo keessan akka galma isiniif ga'uuf akka nam tokkeetti waan isinirraa eegamu gochuudhaan nagahaan nama dalagatee gara biyya ofiitti deebi'u rabbi isin haa taasisu. Hundi keessan warri addunyaa kana gubbaa jirtan keessattuu ijoolleen keenyaa warri jireenya akka nabiyaan keessa jirtu kana jiraataa jirtan jechuun warrooti biyya arabaa garagaraa keessa jirtan carraan akka nabiyaa kun akka isin hin mudanne hundi keessan rabbii keessan kadhadhaa. Akkasuma obboleettii teenya nabiyaa gara daraa kiraan biraa deemtee du'aa'ii godhaa fi rabbi badii ishii akka araaramuu fi jannataan akka isii gammachiisu eebbisuu hin dagatina. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa sagantaan keenyaa guyyaarraa kanumaan goolabama. Sagantaa birootiin bor hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu keessaa odeeffannooleen haaroftii akka isin bira gahuuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha warri karaa Facebookaatiin nu hordoftan immoo page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha rabbiin bor nagaan walitti nu haa deebisu.